Akka mul'atan kabajamtootaaf jaallatamtoota daawwattoota keenya Fana Media Corporation irraa tamsaasni keenya Afaan Oromoo eegalee jira hanga sa'aatii tokkotti qophiilee keenya garaa garaa simbiraan dhaqqabsiisanii turra isinis immoo yeroo gaariin waliin qabaadhaadha kan nuti isiniin jennu hanga sa'aatii 11tti egaa dhimma ijoo ta'e dhimma waqtaa tokko irratti mari'achuuf istuudiyootti argamnee jirra dhimma galii irratti haasaa waliin turmaatanii taasisna biiroo galiiwwan Oromiyaa irraas ogeessaaf feerranneeti kan jiru keessumaati dhimma galii hojii wal qabate galiin biyya tokko faayidaa maalii qaba darbees immoo maalitti jiru kan jedhu iyyafachuudhaaf ittaanaa hoogganaa biiroo galiiwwan Oromiyaa kan ta'an obbo Lammeessaa Ayyalaa istuudiyootti affeerrannee jirra irra deebiin turmaanni keessan haga xumuraatti nu waliin haa ta'uudha kan isiniin jennu. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegdan. Haa ta'u akkuma jalqaba kaasnee dhimma galii fi galii waliin wal qabatee hojiiwwan akka birootti hojjetaman akkasumas immoo akka naannootti immoo bu'aa maaltu argame kan jirratti kan marii taasifnu hawwiinis akka beektu obbo Lammeessaanis akkuma beektan akkuma waliin jiraannutti addunyaan kun gaafa sadarkaa olaanootti gaafa guddatu yookiin gara fuulduraatti gaafa isin deemaa jirtu kanatti waan ofiif ittiin sochootu qabaachuu malti garuu immoo hawaas waan argatu irraa immoo waan qoddatu daldalaanis waan qaburra gaafa waa qoddatu yookiin taaksii yookiin gibira sarraa eegamu gaafa kaffalu waan yaadame tokko galmaan ga'uu ni danda'ame inni gaafa laallus muuxannoon addunyaarras kan jiru san mee obbo Lammeessaan dhimma kanatti osoo jalqaba waa kaasnee galiin biyya tokkoof maali akkamitti ibsamuu danda'a biyyoota galii qofaan warreen guddatan jiraachuu danda'u garuu immoo galiin isaaniif immoo cinaa ta'ee yookiin deeggareeni lammii biyya sanis akkasumas immoo waliigalaan biyyattis gara fuulduraatti warra tarkaanfachiisan jiraachuu danda'u waan ta'eef muuxannoo biyyootaas kakkaasaa walumaa galatti garuu galiin akkamitti biyya guddisuu danda'a maa innumti hiikoon galii kan jedhu osoo kaasne. Galatoma galiin akka waliigalaatti guddina addunyaa kana keessatti keessumaa biyyoota guddatanis seenaa isaanii duubatti deebinee kan ilaallu yoo ta'e galiin biyyooti guddina isaanii dhugoomsan dinagdee naannoo isaanii biyya isaanii keessaa galii sassaabanii deebisanii hojii misoomaan oolchuutiin akka guddatan seenaa biyyoota guddatanii qorachuun ni danda'ama jechuudha. Egaa mootummaan biyya kamiyyuu galii kallattii adda addaa argachuu danda'a. Fakkeenyaaf mootummaan gargaarsa irraa galii argachuu danda'a, liqaa irraa argachuu danda'a, deeggarsa irraa argachuu danda'a. Akkasumas oomisha yookaan tajaajila biyya keessatti oomishamu irraa galii yookaan taaksii sassaabee galii argachuu danda'a jechuudha. Egaa kanneen gargaarsa, deeggarsa, liqii jennu kun haalduree garaagaraa irratti kan hundaa'anidha. Fedhii qaamolee nu gargaaranii biyyoota nu gargaaranii sana irratti kan hundaa'udha. Itti fufiinsa hin qabu jechaadha. Jiruuf jireenya biyya tokko jijjiiruu keessatti gahee yaa qabaatu iyyuu malee itti fufiinsa kan qabu akka barbaaddetti kan fayyadamtu miti jechaadha. Galiin biyya keessaa maddisiistu garuu lammiin biyya kana keessatti oomishee tajaajilee galii argatu kamiyyuu dirqama kaffaltii taaksisaa gaafa ba'u sanarraa kan sassaabamu waan ta'eef deebee lammii kanaaf kan oolu waan ta'eef itti fufiinsa kan qabu bu'a qabeessa kan taasisu guddachaa kan deemu alduree kamillee kan of keessaa hin qabne akka ta'e hin beekamaa jechuudha. Egaa seenaa duuba deebinee gaafa laallu mootummoonni addunyaa kanarra jiran mootummaa seera qabeessa ta'anii hundaa'anii biyya isaanii bulchuu yeroo eegalanii jalqabee gibir yookaan galiin yookaan taaksii sassaabuun turee jira jechaadha. Civilization bara durii keessas seenaan literature adda addaa kan kaasu kana jechaadha. Kanaaf mootummaan tokko mootummaa cimaa hojii misoomaa hojii siyaasa dinagdee gahumsaan raawwatu jedhamee kan ilaalamu addunyaa irratti taaksii sirrii yoo sassaabedha. Taaksii gahumsaan sassaabuu danda'edha. Fakkeenyaaf biyyoota baay'ee guddatanii fi taaksii waliin dha'uun miliqsuun hin jiru sadarkaa jedhamu irratti yaadamu keessatti yookaan baay'ee xiqqoora jedhamee yaadamu keessatti oomisha isaanii tajaajila biyya keessaa kennan irratti yookaan GDP jennee kan waamnu kanarraa hanga parsantii 45tti taaksii godhu jechuudha. Biyyoota Afrikaa kun garuu baay'een isaanii giddugaleessaan hanga parsantii 20tti taaksii godhu. Biyyoota Sub-Saharan African country kana gadi jiran immoo biyya keenya dabalatee baay'ee GDP isaanii irraa taaksii sassaaban xiqqaadha jechuudha. So kun ammallee hojii guddaa akka inni barbaadu
misooma sirrii itti fufiinsa qabu amansiisaa ta'e hawaasni irraa fayyadamuu danda'u fiduudhaaf taaksii ga'umsaan sassaabuun baay'ee murteessaa akka ta'e namatti argisa jechuudha. Keessumatti iyyuu guddina biyya tokkootiif faayidaa galiin qabu hunduu quba kan qabudha. Tamanamee kan hojjetamu biyyi keenyas immoo biyya guddina irratti argamtu waan ta'eef isa kana sirriitti sassaabuun dirqamadha kan inni ta'u. Mee bara 2017 hagam karoorfattanii jirtu haga ammaatti immoo raawwiin jiru maal fakkaata kan jedhutu kaasne. Akka biiroo galiiwwan Oromiyaatti bara 2017 birrii biiliyoona 200 biiliyoona 5.49 sassaabuuf karoorfanne kana keessaa baatiiwwan 6 darban keessatti birrii biiliyoona 100 biiliyoona 4 sassaabuuf karoorsine sana keessaa almost biiliyoona 94 sassaabuu dandeenye jirra. Kana gosa galii adda addaatti qoonnee gaafa ilaallu galii idilee galii mana qopheessaa galii keessaa jennee fudhachuun hin danda'ama jechuudha. Akkasitti birrii biiliyoona 94 yookaan karoora keenya baatiiwwan 6 darban waliin yeroo ilaallu parsantaa 90 raawwachuun danda'amee jira. Egaa galiin naannoo Oromiyaa waggoota muraasaasitti sadarkaa baay'ee gaarii ta'eef abdachiisaa ta'etti dhufaa jira. Haa ta'u malee dinagdeen naannoo Oromiyaa kan maddisiisu kana qofa miti jechuudha. Kanaa ol sassaabuun akka danda'amu dinagdeen in agarsiisa jechuudha. Akka biyyaattis akka naannottis dinagdeen keenya guddaa waan ta'eef taaksii kanarraa sassaabuun mallu ammallee exhaustively sassaabne irra jennee yaadnu. Garuu jijjiiramni waggoota muraasatti keessumaa jijjiirama riifoormii siyaasaasitti dhufe kun baay'ee abdachiisaa fi turfiinsaan yoo hojjetame yeroo gabaabaa keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa baasiisaa galiisaan of danda'u sadarkaa dandeessutti fiduun hin danda'ama jechaadha. Gaaffiin kun kan biraa dhimma kana hojii wal qabatu osoo waa kaasne kana dura dhimmoota daldaltoota irraa akkasumas immoo hojjettoota mootummaa irraa kanneen biroo irraas galiin walitti qabama yookiin taaksiin walitti qabama. Bara kanoo wanti akka haaraatti galiin kun akka argamuu fi yaadamee isarraas kan walitti qabamaa jiru jira laata waan kaasnu yoo qabaat sababni isaa waan wal fakkaataa mitedhe waan yaaduuf waan yeroo hojjetamu kanatti jechuudha. Maaltu wantoonni haaraan jiran maal faati? Egaa galiin kun galiin idilee kan jennu kun galii taaksii kallattii yookaan direct tax taaksii kallattii indirect tax akkasumas kanneen taaksii hin taane yookaan non tax kan jennu maddoota sadiirra sassaabama. Galiin mana qopheessaa kabiraadha akkasumas galii keessaa kan jennu jira. Egaa galiiwwan kana yerootti gara yerootti madda isaa babal'isaa deemuun barbaachisaadha. Taaksii beezii isaa babal'isuun barbaachisaadha. Sababiin isaa hanguma taaksii beeziin bal'ate humni galii sassaabuu keenya, humni raawwachuu keenya, humni waan karoorsine galmaan ga'uu keenya dabalaa deemaa jechuudha. Sana jechuun maal jechuudha? Namni biyya kana keessatti yookaan naannoo Oromiyaa keessatti hojii hojjete galii argate kamiyyuu galii argate sanarraa taaksii sirrii madaalawaa ta'e kaffaluutu irra jiraata. Kun yeroo yeroon hin qoratama. Bara kanas maddoota adda addaa qorachuudhaaf yaaliin godhamee jira jechuudha. Bara 2016 yeroo karoora sana raawwachaa ture bara 2017 maalirraa sassaabna maddoota maaltu dabalamuu danda'a kan jedhu qorannoo gaggeeffamaa ture. Fakkeenyaaf lafni baadiyyaa kaffaltii lafa baadiyyaa fi fayyadamuu oomisha qonnaa waggoota 18 darbeef hin fooyyone ture. Sana jechuun maal jechuudha? Hektaara tokkotti karaa lafaarraa yookaan immoo itti fayyadamaa oomisha qonnaarraa wanni kaffalamuu baay'ee xiqqaa ture. Sana fooyyessuudhaan labsiin isaa kabajamaa caffee mootummaa naannoo Oromiyaatti dhiyaate akka mirkanaa'u ta'e bara 2017tti madda galii haaraa ta'e guutummaa Oromiyaa keessa sassaabamaa jira jechuudha. Akkasumas maddoota haaraa kan biroo fakkeenyaaf namoota kanaan dura taaksii hin kaffalle lakkoofsi isaanii baay'ee ta'u 80,000 ol ta'an manaa manatti deemuudhaan ragaa isaanii qindeessuudhaan adda baasuudhaan gara taaksineetitti yookaan gara kaffaltii taaksiitti akka dhufan ta'ee jira madda haaraadha jennee fudhanna. Akkuma kanas taaksii haaraa biyya kana keessatti shaakalamee hin beekne hotel occupancy fee kan jedhamu. Namni mana ciisichaa tokko dhaqee yoo bule magaalaa sana gaafa bulu magaalaan sun dhiyeessii adda addaa dhiyeessiti. Fakkeenyaaf bishaan dhiyeessiti, daandii dhiyeessiti, ibsaa dhiyeessiti, nageenya irratti hojjetti. So namni dhaqee magaalaa sana bulu ciisicha bule sanaaf kutaa ciisichaa sanaaf yookaan siree sanaaf hotel occupancy fee akka inni kaffalu qoratamee seerri tumamee manni maree magaalaa aanaa sadarkaan jiru akkamii kaneessu ta'e maddi kun yeroo jalqabaaf bara kana Oromiyaa keessatti
Itoophiyaa keessattis naannoo keenya irratti hojiirra oolee jira. Naannoleen biraas muuxannoo kana fudhatanii warri itti deemaa jiran hin jiru jechuudha. So yerootti gara yerootti maddoota taaksii keenya babal'isuun hojiitti fufinsaan hojjetamudha jechuudha. Yoo sana hin goone maddi babal'ataa yoo hin deemne hangi sassaabuu dandeenyu xiqqaachaa deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf madda taaksii babal'isuu yookaan taaksii biizii babal'isuun hojii biiroo galiitii hojii mootummaati jechuudha. Kun bal'inaan hojjetamaa jira. Baay'ee gaariidha. Mee dhimma nagahee hojii wal qabatee waan jiru haa kaasnuti. Nutis qaamuma hawaasaadha waan ta'eef daldaltoota biratti nagahee kennuun kun hagas maraa amaleeffatamaa mini haala qabatamaa biyya keenyaatti yoo ilaalle egaa yeroo mana isaanii yookaan bakka daldalaatti nagahee osoo hin fudhatiin kaffaliinaa kan jedhu amaleeffannamaaf wanti maxxanfamu hin jira. Garuu tajaajilamaan yoo nagahee gaafatee kan hin feene jiru kan immoo amanamummaan nagahee kennanii waan barbaachisaa yookaan maallaqa fudhatan jiru. Isa kanarratti hordoffisiin taasistan maalidha? Adabbiin gama kanaan jiru maali? Darbee immoo tajaajilamamti immoo beekee bakka itti nagahee hin gaafanne jira waan ta'eef hojiin hubannoo uumuu kanarratti gaggeeffamu maali kan jedhuu fi dhimma adabbii hojii wal qabatee wanta jirutu nuuf kaastanii. Ayyee galatooma egaa nagaheen siistama galii keessatti bu'uura hojichaati. Bu'uura hojii sanaati. Sababiin isaa nagahee jechuun ragaa jechuudha. Ragaa gibratti murteessu, taaksiitti murteessu jechuudha. Fakkeenyaaf bittaa tokko bituudhaaf gaafa jettu nagahee waan ati bitteef nagahee yoo si kennu kaffalaan gibraa sun galmaa vaatii yoo ta'e parsantii 15 vaatii ati kaffalteef nagahee si kenna. Sana jechuun hiikisaa maali? Yeroo dhuma sana galiin sun mootummaaf galuu akka danda'u mirkaneeffannaadha jechuudha nagahee sana jechuudha. Egaa biyya kana keessatti Oromiyaas dabalatee guutuma biyya kana keessatti seenaan kaffaltii taaksii yookaan barmaatileen kaffaltii taaksii aga barbaadamu guddateera jechuun hin danda'amu. Taaksii kompiiliyaansiin gadi bu'aa akka ta'e hin beekama jechuudha. So kanaaf biiroon galiiwwan Oromiyaa miidiyaalee garaagaraatti fayyadamee akkasumas fuula nagahee kennuun dirqama lammummaa akka ta'e. Namni daldalu keessumaa kaffalaa gibraa sadarkaa abbaa kan jennu nagahee kennuu dirqama seeraa akka inni qabu hin barsiisaa jechuudha. Fuulatti barsiisaa akkasumas miidiyaalee garaagaraatti fayyadamee faana dabalatee barsiisa. Hojiin hubannoo uumuu kun akkuma jirutti ta'ee hawaasni bal'aan illee bittaasaaf nagahee akka gaafatu biiroon kun irratti hojjeta. Karoora irratti qaba. Hojjetaa mootummaa miti mootummaa akkasumas hawaasa bal'aa irratti hojjeta jechuudha. Egaa kana darbanii namoonni ammas nagahee hin kennine immoo hin jiru jechuudha. Nagahee kennuudhaaf fedhii kan hin qabne hin jiru jechuudha. Namooti nagahee kennanii nagahee kennuu jechuun misooma biyya isaaniif tumsu nagahee kennuu jechuun jaalala biyya isaaniif agarsiisu akka ta'e beekanii nagahee kennan akkuma jiran nagahee kennuu dhiisuudhaan maallaqa kana of itti fudhatan immoo hin jiru jechuudha. So kana gochuuf biiroon galiiwwan Oromiyaa hojii barsiisuu, hojii gorsuu akkuma hojjetu akkasumas hojii adabuu sin hojjeta jechuudha. Fakkeenyaaf ji'oota jaan darban kana keessatti kaffalaa gibraa 1730 ol adabbii irra buusnee jira jechuudha. Nagahee tokko kennuu dhiisuudhaan galmaa vaatii yoo ta'e qarshii 100 dabama jechuudha. Adabbiin kun maallaqaan sassabamee akka galu ta'ee jira. Akkasumas kaffaltoota gibraa kanaan shakkaman galmee isaanii gadi fageenyaan akka qoratamu yookaan investigation audit irratti gaggeeffamu hin taasifama. Sanaan illee maallaqni miliyoona 900 ol ta'u akka sassabamu ta'ee jira jechuudha. Walumaa galatti hojiin nagahee kennuu kaffalaa gibraa jiru kun itti fufinsaan otoo addaan hin citiin hojii hojjetamu. Isa qofaa miti. Qindoomina qaamolee adda addaatiin hojii hojjetama. Qaamoleen nageenyaa, qaamoleen hojii kana keessatti gahee qaban kamiyyuu kaffalaa gibraa galmaa vaatiif ta'e nagahee akka inni kennu gahee isaanii bahuu gaafata jechuudha. Biiroo galii deeggaruu tumsu jechuun hojiiwwan misoomaa karoorfaman kana galmaan ga'u jechuudha. Maallaqi kun sassaabamee piroojeektii misoomaa naannoon karoorseef oola. Maallaqa kan eessaayyuu fiduun hin danda'amu jechuudha. So kanaaf dhimmi nagahee akkasitti kan deemu ta'a. Egaa hawaasni bal'aas tokko bittaasaaf nagahee osoo hin fudhatiin hin deemu jedhee hanga looluutti kan hojjetu jira. Baay'ee bittaaf nagahee gaafachuu jechuun taaksii sana sassaabuuf tumsuu qofatu hin ta'in abbaa qabeenyummaa sana ta'uu namatti argisa. Fakkeenyaaf namni raadiyoo tokko televezyiinii tokko waan akka bite nagahee ittiin fudhanne taanaan kan isaa ta'u waan itti mirkaneeffate hin qabu jechuudha. So bittaasaaf nagahee gaafachuun abbaa qabeenyummaa ownership right qaba jechuudha.
akkasumas taaksiin sun akka sassaabamu tumsa. Kanaaf hawaasi bal'aa Oromiyaan akka misoomtu Itoophiyaan akka misoomu badhaadhinni akka dhufu barbaadu taaksii sassaabuu keessatti gahee isaa ba'u tumsuu irra jiraata jennee yaadna jechuudha. Burjaajessuu kan waliin wal qabate daldalaan akkuma amma hawwiin kaaste kan biyyaaf yaadu numa jira. Kaan immoo ofittummaan tokkos ni jira karaa qaxxaamuraan duroo warri yaadanis ni jira. Burjaajessuun kunis ni jira. Warreen akkana kan akkamitti gorsinaa akkamitti itti gaafatamummaa sanirra kaa'aa jira yookiin akkamitti adabaa jirra kan jennu osoo kaasnu kan nagee akkuma jirutti ta'e garuu warra waan argatanirraa lakki hanganan argadhedhanii sobaan waan argatan dhiisanii waan kan biraa yookiin waan dhoksan fa'aa jiru waanuma ifatti mul'atu waan ta'eef inni kun immoo burjaajii haannarraallee waan xiqqaatu miti waan ta'eef isaan kan akkamitti hordofaa akkamitti gaafachiisaa jirra akka isaan yakkarra akka of qusatan jechuu kooti. Gaariidha. Egaa seerri taaksii biyya keenya seera ofiin taaksii ofii beeksisu yookaan self assessment kan jedhamu kana jechuudha. Seerri kun maal jechuudha? Namni galii argate fi baasii galii sana argachuuf baase ofii isaa beekee beeksisuu qaba jedhee seerri keenya. Egaa akkuma duratti kaasne namoonni amanamanii taaksii sirrii kaffaluudhaaf galii isaanis baasii isaanis galmeessanii waan qulqulluu kaffalan kan mootummaaf jiranii warri yaadan akkuma jiran warri immoo kana waliin dhaan immoo jiru jechuudha. Jara kana waliin dhaan kana biiroon galii yookaan siistemni galii maal gochaa jira jennee yoo ilaalle nuyi jalqaba gaafa isaan galmee ragaa isaanii hojjetanii dhufanii nu bira beeksan gaafa isaan beeksan simannaa taasisnee erga irraa fuunee booddee yeroo dhuma sana osoo baay'een turin akkaawuntii muraasa galii irratti waliin dha'uu danda'u jennee yaan bifa pre-audit yookaan desk audit jedhuun sakattaana jechuudha. Sakattaanee baasii kana irratti baasiin kun galii kana waliin deemu galii kanas dhoksitee jirta kanaaf nu mirkaneessi jennee gaafan. Yoo inni mirkaneessuu hin dandeenye yeroo dhuma sana taaksiitti murteessanii qaqqabsiisna. Taaksiin sun adabbii waliin qaqqabsiisna. Dhala waliin qaqqabsiisna. Taaksiin sun hin kaffalamaa jechaadha. Kana bira darbee kan hin mul'anne yeroo kan fudhatu ragaa qulqulleessu kan barbaadu yoo jiraate immoo gadi fageenyaan galmeessaa audit goona jechuudha. Galmeessaa audit goona. Galmeessaa bifa audit goona. Tokko normal auditiin yookiin auditii normalaan kan gaggeessinu jira. Hanga waggaa 5tti galmeenni dhiyeesse kana duubatti deebinee sakatta'uu dandeenya jechuudha. Yoo yakka taaksii raawwachuu qabaate immoo yakka raawwateera waliin dheera burjaajesseera sanada sirrii hin taane keessa jira jennee yaadne immoo yeroo nu daangessu jechuudha. Hanga baranni hojii eegalee jalqabee further investigate gochuu hin danda'ama jechuudha. Akkasumas itti gaafatamummaa seeraa akka inni fudhatu ta'uu hin danda'ama. Hojiin kun bal'inaan deemaa jira. Akka biiroo galiiwwan Oromiyaatti ji'oota 6 darban kana keessatti hojii kanaan hojii taaks audit jennu kanaan sanada sirrii hin taane keessaa baasnee taaksii murteessuudhaan qarshii biiliyoona 7 ol akkasumas taasisnee jirra jechuudha. So kun gadi fageenyaan bal'inaan tuffinsaan kutannoodhaan hojii hojjetamaa jiru tuffisni hojjetamaa jechuudha. Hanga hawaasni taaksii sirrii ofii beekee beeksutti hojiin kun tuffinsaan hojjetama. Biyyoota adda addaa irrattis bifuma kanaan kan deemu. Warra sirriitti immoo kaffalee kana immoo galateeffachuun beekamti kennuun badhaasa kennuun hin barbaachisa waan ta'eef osoo sirriitti soo akkaastan. Egaa kaffalaa gibiraa seera cabsee taaksii dhoksu miliksu adabuun tarkaanfii seeraa fudhachuun taaksii hafe sana dhala isaa adabbisaa waliin kaffalsuun akkuma jiru kaffaltoota gibiraa amanamoo ta'an yeroon seeraan taaksii sirrii beeksan immoo beekamtii kennuufi barbaachisaadha. Biiroon galiiwwan Oromiyaa bara 2005 jalqabee waggaa waggaan beekamtii kennaa ture jira jechuudha. Inumaayyuu naannoo kana keessatti naannolee biyya dursee kan eegale biiroo galiiwwan Oromiyaati. So bara baraan godina hundumarra magaalaa hundarra sadarkaa naannootti waamne badhaasi kabaja pirezidaantii bakka argametti hin kennama jechuudha. Sun kaffaltoota gibiraa baay'ee gara kaffaltii sirriitti fidee jira. Dorgommii gaarii illee uumee jira. Dhufanii kabajamoo pirezidaantii harkaa badhaasa fudhachuu kan isaan boons hiriyoota isaanii sadarkaa sanatti dorgomanii dhufanii bara dhufunatu badhaafama jedhanii magaalaa adda addaa irratti wal dorgommii gaarii uumee jira jechuudha. Sadarkaa naannoo irratti qofan dhaamu gadi bu'ee godina irratti aanaa irratti magaalaa irrattis badhaasni akka kennamu sartifikeetiin akka kennamu geebni akka kennamu ta'aa jira jechuudha. So
kun hojii baay'ee cimee itti fufu akka biyyaatti hojjetamaa jira nuyi hojjechaa jirra warra gaarii hojjeteef beekamtii kennuun siistamicha irra jira jechuudha. Inni kun akka muuxannoo gaariitti kaasuu dandeenya nunis quba qabna waan ta'eef egaa miira kaffaltoota gibiraa yeroo garaa garaatti qoodachuuf yaalla. Komiin isaan biraatti yeroo baay'ee ka'u gibira nurraa eegamu qabannee yeroo deemnu namoonni gibira nurraa sassaaban deddeebiin kun mul'ata waan ta'eef inni kun itti hafee kan jedhu nutis komii kaffala biraarraa kan qoodannudha. Tariitii akka biyyaatti yeroo ammaa kana dijitaal Itoophiyaa kan jedhu irrattidha kan argamnu waan jiru hundumaa seektaraalee mootummaa keessatti gama teekinooloojiitiin hojiin jijjiiruuf hojjetamu jira. Tariitii seektarri galiis dhimma seektaroota jiran keessa teekinooloojiitti dursee kan madaqeef kan ittiin hojjetaa jiru ta'us nuti quba qabna waan ta'eef inni kun rakkoo akka kanaa hin furuu ilaata. Komiin kaffalaa gibiraatti maaliif gama kanaan deddeebiin kun maaliif irra deddeebiin mul'ata? Teekinooloojiin kun komii kana furuu dadhabee moo maaltu jira? Isin wanta deebitanii ogeessa yookaan hojjetaa keessan to'attan jira laata kan jedhu irratti ituu ifa gootanii. Baay'ee galatooma. Egaa hawaasni taaksii kaffaluudhaaf gara mana hojii keenyaa dhufu sekondii tokkoof daqiiqaa tokkoof kan dhaabbatu hin barbaadamu. Sana fooyyessuudhaaf biiroon galiiwwan Oromiyaa hojii baay'ee hojjetee jira. Fakkeenyaaf buufata sassaabbii galii 400 ol qaba. Sana keessaa buufata 333 irratti siik taaksii yookaan teekinooloojii qindaa'aa bulchiinsa taaksii hojiirra oolchinee jira. Bakka sana jechuun maal jechuudha? Taaksiin murtaa'u akka hin haqamne yookaan hin laaqamne yookaan dogoggora biraa akka hin qabaanne deeggara jechaadha teekinooloojiin kun. Akkasumas taaksii sirrii fi qulqulluu ta'e akka inni kaffalu ragaan sirriin achi keessa akka jiraatu godha jechaadha. Isa bira darbinee bara 2015 jalqabarraa jalqabee teeleebirrii hojiirra oolchinee jira. Guutummaa Oromiyaatti galiin nu sassaabnu karaa teeleebirrii qofa deema. Teeleebirriidhaan sassaabama namni mana isaa taa'ee taaksii kaffaluu danda'a jechuudha. Dirqama gara mana hojii keenyaa dhufuun irra hin jiraatu jechuudha. Taaksii itti murtaa'e sana beeknaan yookaan immoo taaksii ofii dhiyeessa sana mana isaa taa'ee kaffaluu danda'a jechuudha. Isa qofaa miti sadarkaa naannootti heed ofiisii irratti akkasumas magaalaa Bishooftuu, Adaamaa, Shaggar irratti taaksii hojiirra oolchinee jira. Elektiroonikali mana isaanii taa'anii taaksii isaanii beeksisuu warri danda'an aksesii sana warri qaban haalli kun mijatee jira jechaadha. Kanaan kurmaana lamaan darbe kana keessatti kaffalaa gibiraa 3,000 siqu taaksiidhaan akka beeksisan taasisnee jira jechaadha. Egaa kana gaafa goonu ammallee komiirraa mannoo jechaa bilisaa jechaa jiru. Tokko tajaajila kana sirriitti fudhatanii beekanii kaffalaa gibiraa kana tajaajiluu irratti hanqinni darbee sadarkaa caasaa gaditti mul'ata jechaadha. Sana furuudhaaf kennis tajaajilaa keenya eessatti maalirratti hanqina qaba kan jedhu qorannoo geessinee jira jechaadha. Qorannoo sanaan raawwattoota keenya mana hojii keenya keessa hojjetan ga'umsuudhaaf hanqina sana keessa akka ba'an gochuudhaaf hojiin hojjetamee hojii bal'aa jira. Komii hawaasni kaasu yoomiyyuu taanaan sakattaanee sirreessuun dirqama keenya jechuudha. Sana jechaa jirra. Waa yaaltan jira laata kaffaltoota gibiraa. Bakka baay'eetti deemnes daawwannee jirra, laallees jirra, komii isaanis dhaggeeffannee jirra, fudhannees jirra. Iddoo baay'eetti furuufis yaalii goonee jirra. Ammas kan iddoo tokko tokkotti fakkeenyaaf teekinooloojiin ittiin diriirsine kun sababii garagaraan laamsha'ee iddoon ittiin hojjenne rakkoo isaan qunnamee jira. Sana sirreessinee jirra. Ammas kan harcee jiru immoo sirreessina. Egaa kenni tajaajilaa kun anguma namni tajaajila sana argachuuf yeroodhaan argachuudhaaf ariifatu nus duukaa ariifachuu barbaada jechuudha. Teekinooloojii isaas duukaa qaqqabsiisu hubannoo raawwataa bira jiru dafnee biraan gahu dadammaqsuu sochoosuu barbaada jechuudha. Kanaaf komiiwwan hawaasni kaasan nus kan bira geenye waan jiruuf qulqulleessaa sirreessaan deemna jechuudha. Jalqaba waa kakkaasni gaafa waa haasuuf biyyi tokko akkasiin guddatuuf galiin barbaachisu taaksiin barbaachisanii kaasneeru. Gandi tokko yoo guddatte aanaan tokko yoo guddate ol ka'ee magaalaan tokko yoo guddate akkasumas gaafa ol baajiin godina naannoo biyya jenna. Isaan kun gaafa isaan guddatan eenyuuf ta'a dhalootaaf ta'a. Dhaloonni amma jiru immoo waa'ee galii waliin wal qabatee galiin dhugumatti biyya guddisaayii qeeqoo guddisaayii magaalaa koo guddisaayii kan jedhu san daa'imummarraa jalqabee akka hubachaa deemuuf manneen barnootaa keessatti gumileetiin ta'uu danda'a, karaa miidiyaa ta'uu danda'a yookiin waraqaalee garaagaraa raabsatan ta'uu danda'a. Haala akkasiitiin waan hubannoon uumamu jira laata. Dhaloonni daka jiru waa'ee galii yoo kan hin hubanne yoo ta'e
guddatees jijjiiraman fidu waan ta'eef gara gadii sanatti maal hojjechaa jira kan jiru osoo yaada kaasne. Ayyee galatoomaa egaa akkuma duratti kaasne biyyooti amma guddatanii GDP isaanii irraa parsantaa 45 taaksii sassaaban jiran gaafuma sassaabuu jalqaban parsantaa 45 hin geenye. Osuma guddachaa deeman. Guddinni sun immoo hubannoo hawaasni taaksicha irratti qabutu dabalaa deema. Taaksiin kun anaa fi kan jedhu hawaasni bal'aan hubachuu qabu. Taaksiin sassaabamu kun daandiidha, bishaan, ibsaadha, nageenya, biyyaa jedhee yaada jechaadha. Akkuma namni kamuu dirqama lammummaa biyya kana keessatti bahu hawaasni taaksii kaffalutti dirqama isaa bahuu qaba jennee yaadna. Kanaaf biiroon galiiwwan Oromiyaa miidiyaalee garaagaraatti fayyadamee kabarsiisu akkuma jiru ta'e manneen barnootaa keessatti gumiiwwan taaksii waliin wal qabatan gurmeessee ijaaree manneen barnootaa wajjin hojjechaa jira. Fakkeenyaaf bara kana gumii 2300 ol ta'an manneen barnootaa keessatti ijaarree jira. Jarri kun kaayyoon isaa maali? Akkuma tu duratti kaasti tokko dhaloonni har'a mana barumsaa jiru kun keejii jalqabee hanga yuunivarsiitii jiru kun boor biyya kana kan geggeessu isa. Biyya kana geggeessuudhaaf biyya faayinaansii yookaan maallaqa ga'aa qabdu jiruuf jireenya hawaasa ishee guutuu dandeessu liqaaf deeggarsa irratti hirkanne of dandeessee dhaabbattu gochuudhaaf taaksii sassaabuun sirriidhaa jedhee sammuu isaa keessatti amanaa dhufuu qabaacha. Ijaaramaa dhufuu qabaacha. Kana gochuudhaaf manneen barnootaa kana keessatti gumiiwwan kana irratti hojjetamaa jiru. Barnoota siivikii keessattis barnooti kun hin kennaman beekama garuu addatti gumiiwwan kun dhimma hubannoo taaksii irratti hin kennamaaf jira. Sana qofa miti galanii maatii isaaniin taaksii kaffaluun sirriidha. Taaksii waliin hin dhayini. Gurgurtaa kee gaafa raawwattu nagahee kenni abbaa isaanii haadha isaanii buleessa isaaniitti akka himan hin barbaadama jechaadha. Sababiin isaa dhaloonni kun biyya kana biyya eger biyya isaanii kana simachuudhaaf biyya iyyummaa simatu hin ta'in biyya ammayyoofte biyya badhaadhe biyya teekinooloojiin isa ta'u kallattii hundumaan guutuu taate simachuudhaaf taaksiin ga'umsaan sassaabuun barbaachisaa akka ta'e akka isaan hubatan barbaadama. Hojiin kunis bal'inaan deemaa jira jechuudha. Haa ta'u sa'aatii qabnu keessatti waan ga'e fakkaata dhimmoota garaagaraa dhimmoota baay'ee dhimmoota bareedaa mari'achaa waliin turre obbo Lameessaa Ayyanaa hoogganaa itti aanaa biiroo galiiwwan Oromiyaa istuudiyootti dhuftanii marii akkanaa waan waliin taasifneef maqaa hordoftoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa isin jedha. Ayyee galatoomaa isinis ulfaadhaa. Kabajamtoota hordoftootaaf daawwattoota keenya dhimma galii waliin wal qabatee mariin kallattiidhaan isin wajjin gaggeessine yookiin immoo isiniif dhiyeessine kana fakkaata jalqaba kaastaniin gammaatti waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa qophiileen keenya kanneen biroo garuu itti fufu nuti asumaan nagaatti fayyaa ta'a.